Daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan uummata Oromoo hundaan baga gammaddan isiniin jennaan. Hoogganoonni paartii KFO guyyaa har'aa himanni isaanii addaan cituun mana hidhaatii bahuun gammachuu keenya hundaan harka fuunee nageenyi keessan badhaadhaa kun oduu oolmaa Oromiyaatiin. Obbo Baqqalaa Garbaa fi waahillan isaanii mana hidhaa keessaa bahuun hedduu nu gammachiisee jira kan jedhan obbo Mulaatu Gammachuuti. Mana hidhaatii bahuu hoogganoota KFO ilaalchisuun saba Oromoo kan galateeffatan obbo Mulaatuun ammas hojii bal'aa qabna waan ta'eef uummanni keenya jabaadhaa jechuun waamicha isaanii dabarsanii jiru. Itichaa guddataa immoo obbo Mulaatuu dubbiseera, walumaan haa daawwannu. Baga waliin gammanne baga hundumti keenyas baga waliin gammanne. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaadha maqaan isaa ulfaatu nagaadha waaqayyo nagalatu. Har'a gammachuu guddaatu kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti dhagahamaa jira. Isa kanaafis baga gammaddan jedhe. Mee haalli ture maal fakkaata mee nutti himaa? Haalli kun egaa gammachuudhaan guuteera. Har'a laguutu ture laguun kun immoo amma immoo gammachuudhaan hin banamiin hin hafu laguun kun immoo har'a immoo karaanii. Amma jarreen mana hidhaadhaa ba'an kunneen hooggantoonni keessan jechuu barbaadeen gara maatii deemaniiru moo magaalaa Finfinnee keessa kan isaan jiran? Egaa amma hundumti isaanii mana hin gahin jiru. Innoo komiteetii wal gochuutti yeroon ture garuu malleetii argaman hundumti isaanii mana hin gahennee yaalla. Amma garuu mana hidhaa keessaa ba'anii gara maatii isaaniitti mala eegalaniiru marti isaaniiyyuu. Mana hidhaa keessaa ba'aniiru. Irri qutee isaanii kan fageenya deeman jiru moo naannooma magaalaa Finfinneedha kan isaan jiran? Finfinnee keessa jiru. Finfinneema keessaa hundi isaanii? Dajaneen Ashawaa Meedaati kan inni jiraatu. Waaniinis gurmeessaanis akkasuma addisuunis naannooma kana jiraatu. Bakkalee bichaatu gara Adaamaati malee. Warri kaan warrumti isaan faana turan kanneen akka Geetuu fa'aa, Tasfaayee fa'aa, Bayyanaan fa'aa. Isaan iddoo adda addaa jiraatu Finfinnee keessa miti isaanii waanii isaa argitee gadhiifamuu isaanii nutti himamee sirriitti isaanii gaggeessuu hin dandeenye faffagaadha argitee piroogiraamii ta'uu hin dandeenye amma isaaniin simachuudhaaf iyyuu iddoo isaa baay'ee nu wallaalchisee nu rakkisaa ture informeeshiniin isaas immoo waanii ta'ee nu kenname. Simannaan kiyyuu kan akka Dooktar Mararaa Guddinaatti taasifamuu hin dandeenye jechuudha baay'ee dhoksaa ture waanta. Waamicha maalii waamu jechuuti akka isanii waan isaa malee namatu wal gaggaafatee waan inni allaka malee qophiin godhamee walitti himamee waan isaa miti namni akkuma carraa argatee si jedhage. Haa ta'u gaa dhimma kana faana wal qabsiistanii isin akka ittaanaa paartii kanaatti dhaamsa addaa yookiis ergaa yoo qabaattan egaa miseensonni keessanii fi hooggantoonni sadarkaadhaan jiran mana hidhaa keessa jiraatanis egaa amma irra guddeessa warri koreen hojii adeemsistuu ba'aniiru Dooktar Mararaa Guddinaa dabalatee tarii dhimma
dhimma kana faana wal qabsiistanii akka OFC'tti maal hojjechuu yaaddu maaliif karoorsitu moo? Amma ammaatti kun ittiin ga'uu kan inni danda'e qabsoon Oromoodha. Ammam akka inni guddatee saba isaa hundumaa Oromoon wal bukkee dhaabbatee akka inni hundumaa gochuu akka inni danda'udha. Isaan kun hundumtuu hiikamanii nutti dabalamuu isaaniif gammachuu guddaa qabna. Ulfina guddaa immoo saba Oromoof ulfina guddaa qabna. Kabaja guddaa qabna. Sabi keenya kabaja guddaa argachuutti isa gubbaa jira. Kana saba keenyatu wal bukkee dhaabbatee qabsoo baay'ee finiinsaa kana godhee hamma dhiiga isaa dhangalaasuuf hamma lubbuu isaa dabarsuuf kun hundumtuu hojjeteeti jarri kan isaan bahuu danda'anii qabsoo hundumaa kennaa gara seekkiitti waan baay'eetu nu hafa. Ani dhabanii amma yeroodha warra dura hojii geggeessan KFO keessaa haa ta'an malee fayyadamtoonni lakkoofsi isaanii baay'eedha kan gadi hin dhiifamin. Isaanis akka isaan gad dhiifamanii fi qabsoon keenya itti fufa tokko kana lammaffaan gaaffii Oromoon gaafatee jiru waa'ee karaa mirgaadhaa kun itti fufaa illee yaadna. Haa ta'u gaa guddaa galatoomaa ulfaataa ibsanuuf kennitaniif obbo Mulaatuu Gammachuu ibsaanaa KFO kan taatan. Ati sun paartii fayyaa ta'e karaa kana waan mul'atu. Gabaa lagannaa guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiruun qaamonni nageenyaa tarkaanfilee ajjeechaa uummata Oromoo irratti fudhataa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet magaalaa Walancitti irratti tarkaanfii loltoonni agaazii dhaqqabsiisanii namni tokko wareegamee jira. Namoonni sadii ammoo madaa'uu odeeffannoo nu dhaqqabee jira. Jiraatota magaalaa Walancitti dubbifne irraa walumaan haa hordofnu. Walancitti keessatti haala gabaa lagannaa wal qabatee haalli jiru maal fakkaata akkasumas miidhaan dhaqqabamee jira moo karaa nagaaf tasgabbii qabuun duulli gabaa lagannaa kun geggeeffamaara guyyaa irraa? Duulli lagannaa gabaa akkuma ganama jalqabameen nagumaan gaggeeffamaa dhufeetuma naannoo sa'a 6tiin booda hiriira bahame kana irratti tarkaanfii fudhatanii aga nama 3 tokko waraantee nama 3 keessa ammoo namni tokko lubbuun dabre. Eenyutu tarkaanfii fudhataa namni wareegame yoo eenyu? Ammaaf irraan keenya nama lubbuun baay'isanii addaan baafnes ni bilbila qaama tarkaanfii fudhatisanii fi kan waraaname eenyu akka ta'e immoo kan lubbuun baay'isee eenyu akka ta'e ammaaf addaan hin baane hin tasgabboofne waan ta'eef. Jeequmsatu yookaan mormii hamatu ture sababni tarkaanfii namaa irratti ajjeechaan fudhatamuun barbaachisee maali? Hiriira bahamee asfaaltii cufanii dhaadannoo dhaggeessan kana irratti qaamni seeraa tasgabbeessu kun tarkaanfii fudhate isaanirraa kan ka'e egaa lubbuun namaa dabre qaama immoo tarkaanfii kana fudhate sanis addaan hin baafne ammaa fi addaan baafne isiniin. Yeroo kanatti mormii ta'een kan magaalaa san keessatti argaman qaamota poolisii Oromiyaati moo kan federaalaati moo isaan loltoota agaaziiti moo walii kami beektu? Hunduu ni argamu agaaziinis ni jirti federaalillee ni jira poolisiin Oromiyaas ni jirti faxinoolillee. Karaa nagaaf tasgabbii qabuun maaliif uummata kana hin hayyisne maaliif tarkaanfii ajjeechaa kana irratti raawwatuun barbaachisa? Tarkaanfichi ijoolleen xiqqoo daangaa darban fakkaatu xiqqoo haalli jiru hin jijjiirame beektee nama wayii tokko qabaniiti nama sani harkaa baasuudha jedhanii horiyanii sanirraa kan ka'e tarkaanfii fudhatame nama wayii qabanii warra ijoollee hiriira ba'an kana keessaa nam tokko fuunan gaa nama san gadhiisaa kan jedhan ijoolleenis irraa deebuu didanii itti horiyanii achirraa kan ka'e tarkaanfii fudhatan. Amma haalli jiru maal fakkaata ree kanaan wal qabatee? Sochiin homaatiyyuu hin jiru konkolaatanis homaa socho'aa hin jiru manni hundi cufaadhaan ooyyuu kun ol deebinee oddoo keessa ta'aa jirra haalli sochiin jiru bilbilaan ala wanti banaan tokko hin jiru hundi isaa cufa. Akka miidhaan kana fakkaatu dargaggoota irra hin geenye dargaggoonni maal gochuu qabu maal dhaamtuuf isin? Kun egaa silaa waan nama dhuunfaatii miti waan biyyaati kan ba'es har'a guyyaa gabaa waan ta'eef uummata guutuu ba'ee waan kana hirmaataa ture walumaan taanee egaa waan kana gara furmaatatti oofna malee egaa waan akkanaatti itti fufuu miti lubbuun namaa kana booda bahuun qabdu jabaannee gara furmaatatti waliin deemnee ofirraa keenyaan jedhaga. Odumaa wal qabateen loltoonni agaazii dargaggoo mana jala taa'u itti dhukaasuun ajjeesanii jiran.
Haaluma wal fakkaatuun namni rasaasa agaaziitiin mooraa Amarreessaa keessatti rukutame hospitaala keessatti lubbuun darbee jira. Kallattiidhaan kan hordofe Dajanee Guuttamaatiin. Jiraata Harargee Bahaa kan magaalaa Harar mee rakkoon naannoo sana jira jecha dhaga'een bilbilee mee maaltu ta'ee naannoo sanatti maal akka ta'aa jiru nuu ibsi. Har'a gabaan gannaan egaa akka guutuu Oromiyaatti eegalee guyyaa lammaffaa isaati. Kan warraan ka'ee makalaakiyaan waraanni agaaziitii fi poolisiin Hararidhaa tarkaanfii fudhachuu eegalanii jiranii ganama haasa'e jechuudha. Kanarraa naannoo Hararirraa ganda seerree jedhamu ganda duwwaa takkaa keessatti ijoollee nagaan taa'u jirurratti reebicha hamaa fi ajjeechaan nama takkaatti illee gaggeeffamee jira jechuudha. Mucaan ajjeefames amma hospitaala Yeebulaatti argama. Ibsaa yeroo jedhama jechuudha. Haaluma sanaan osoo jiru uummata nagaan deemu irratti reebichi dararaan hamaan irra gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanarratti rakkoo hamaa keessa galtee jirti magaalaan Harar. Mee suuqii warroota faa cufaniitu jira saamsameera yookiin immoo ashagameera akka afaan Amaaraatiin jedhamu sana godhaniiru jedhu sanarratti maallatti himta? Aratanya bakki jedhamu keessatti guututti saamsameera jedhamee takkaashagaa jedhamee jira. Eenyu kan saamsu eenyu sashaga? Makalaakiyaa fi poolisii Harariiti. Waraana agaaziitii fi poolisii Harariiti. Naannoon magaalaa Harar keessa meeshiin bakka jedhamu fi Aratanya ganda seerroo fi goor ganda jedhamu guututti takkaashagaa jedhamee saamsameera jedhameeti jira jechuudha. Kanarratti uummanni Aratanya fi biyya isaan saamsan jalaa baqeessu turan waraqaa isaanii jechuudha. Kanarratti waan namni mirga isaa jiraachuu dadhabee jira magaalaa Harar keessatti waan fiixfachuu seera isaaniitti namaaf hayyama waan fiixfachuudhaaf mirga qaba kan nama takkaatti jechuudha. Waan kan hacufame irratti rakkoo sirra deemsuun uummata hidhuun haalaan amma naannoo Aratanya ta'edha nama soddon takkaa oolu fudhanii kutan makiinaa irratti karamaniidha jechuudha. Mee yeroo akkanatti agaaziin yeroo akkanatti poolisii hojii walii galuudhaan uummata miidhu bulchiinsi naannoo Hararii maal jedha? Waan dubbateen qabu waan dubbate hanga ammaatti furmaata nu godhe tokko illee hin qabu bulchiinsi naannoo Harariidha. Mee gara biraatiin immoo baqataan yookiin warri naannoo Somaaliirraa buqqaanii dhufan keessaa gaddaa yeroo agaaziin uummata keenya Hammarreessaa keessatti rasaasa itti roobse namoonni hospitaala galan keessaa yookiin seenan keessaa kan miidhame jira kan jedhutu jira. Mee waan sana quba qabdaa? Waan nutti himtu jira? Warreen dawaman nama kudha sadiitu ciisu jira. Kan harkarra dawame, kan miilarra dawameeti, kan miilirra dawameeti, kan addunyaas kan mormarra dawame ni argama hospitaala Faanaa keessatti jechuudha. Kan keessaa mucaa tokko yeroo hospitaala emergensiin guutame karaa Jebilaa dabre guyya sadiif meedikaal sarjarii keessa ture garaa keessa dawamee jiru jechuudha. Bakka lamarra dawame meedikaal sarjarii keessatti edaa halkan isaa 15 lubbuun isaa baatee warra malkaa balleeti Aliyyi Adam Hassan jedhamanii amma beeksisaa Jebilatti argamu. Bifuma wal fakkaatuun duula gabaa lagannaa guyyaa lammaffaaf magaalaa Dirree Dhawaa irratti gaggeeffamaa jiruun namoonni rasaasa agaaziitiin wareegaman jiraachuun dhagahame. Duula kanaan buufanni daldalaa fi karaan geejjibaa seensaa fi bahiinsa magaalattii cufamuu maddeen gabaasan oduu dabalataaf Usmaan Abdulateef. Guutuu Oromiyaatti duulli gabaa lagannaa qeerroo yaamichi dhihaate guyyaa lammaffaaf itti fufee jiraachuun ifam. Sochiin daldalaa fi geejjibaatis bakkoota hedduutti adda citanii jiraachuu maddeen addeessan. Magaalaa Dirree Dhawaatti duulli gabaa lagannaa bifa adda taheen guyyaa lammaffaaf itti fufee jiraachuun dhagahame. Jiddugaloonni daldalaa hedduun magaalattiin qabduu fi dukkaanonni ganda keessatti argamanis onanii cufaa jiran. Karaan seensaa fi bahiinsa magaalaa Dirree Dhawaa akkasuma karaan biyya Jibuutiitti dhaqu hanga tokkoof to'annoo qeerroo jala oolee jiraachuu himan. Raayyaan ittisa wayyaanee dargaggoota kaayyoo duula gabaa lagannaaf karaa cufuuf sochii taasisan irratti kaleessa dhukaasa roobseen magaalaa Dirree Dhawaatti namni 4 wareegamu akka hin oolle jiraataan magaalattii tokko OMN itti hime. Mucaasa namaan kun awwaaluudhaaf wanni ati danda'u saaddaan paapaa bitanii amadura haayanii dabarsuun danda'u bakka atti dhaabbatu jira. Sinaan takka amma lagaara irraa nama awwaalu jiran karaa guutuu ispaasiin cufaadha karaa namni takka deemuu hin danda'u. Reeffi paapaa dura dhaabbanii jira. Namni edaa bisoraa irraa neen sadi namni lama bisoraa keessan jaadha neen sadi ture amma awwaalu jiran kanas tokko jira amma nama awwaalu jiran. Amma ispaasiin cufarra ilaalte dirree waraana amane fakkaatu waraanni ati beekni kamii kana guutee walii gadi deema reeffi paapaa dura jira warri achi hojii akkuma jira. Nuti achi deemaa wal jiru yeroo lafa amma karaa ispaasiirra dhaabbatanii eegu jira. Awwaalu osoo karaa qabrii deemnu achi jaanii kaayisanii deellee bakka achi bira jirti kanaan takka.
Akka namni garasii dubbifne kun ibsutti namoota harka agaaziitiin ajjeefaman lama ija isaaniitiin arguu himan. Wareegamaan Muhammad Amin Usmaan jiraattota magaalattiitiin ganama irraa kana awwaalamaa jira. Wareegamaan tokko garuu awwaaluuf wayita hawaasni karaa bu'an agaaziin dhorkamanii reefki humnoota kanneen jiddugala bashannana Paappaa biratti danqamuu ibsam. Wareegamtoonni lamaan hafan hospitaala guddicha magaalattii Dilcorraa keessatti ittifamanii jiraachuun saaxilame. Isaan malees namoonni madaawan hedduu ta'uu jiraattonni dubbatan. Magaalattii keessa yeroo ammaa agaaziin baay'inaan facaatee jirti. Dargaggoonni qaamota hidhate kanaan adamfamanii hidhamanis hedduu ta'uun dhagahame. Gama biraatiin magaalaa Dirree Dhawaatti humnoonni wayyaanee nama 10 oliin konkolaataa paatrooliin uummata adamsuuf osoo fiigaa jiranii riqicha guddaa koonilitti argamurraa garagalanii yoo xiqqaatee namni 3 ol isaanirraa du'uun beekame. Warreen lubbuun hafanis garmalee miidhaan irra geesse. Konkolaataa fi namootaas daqiiqaa 5 osoo hin guutin qaamni mootummaa itti dirmatuun iddoo balaan itti tahee guuranii deemanii jiraachuu jiraattonni dubbatan. Gama biroon duulli gabaa lagannaa naannichatti gaggeeffamaa jiru miidhaa qabatamaa biyya Jabuutii irraan gahee jiraachuu maddeen gabaasan. Oggura qeerroo kanaan Jabuutii keessa daldalli kuduraa fi jimaan dhabamuun jiddugaloonni daldalaa biyyattiitti argaman cufaa ooluuf akka dirqaman maddi keenya addeessam. Duulli gabaa lagannaa qeerroo yaamichi dhihaatee magaalotaa fi araddoota Oromiyaa garaagaraa keessatti guyyaa lammaffaaf gaggeeffamaa jiraachuun ifam. Sochiin daldalaa fi geejjibaattis kaayyoo duula kanaaf bakkoota hedduutti adda cituu irratti argaman. Duulli gabaa lagannaa kun naannoo Hararittis bifa oowwaadhaan guyyaa lammaffaaf itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Naannoo Hararitti asiin dura duulli qeerroon gaggeeffamu akka barbaadamutti mul'atuu baatus duulli gabaa lagannaa yeroo ammaa yaamichi dhihaate garuu bifa adda ta'een magaalattii dhuunfatee jira. Naannoon Hararii karaa seensaa 4 qabdi. Afranuu duula qeerroon yaamicha dhiheessite kanaan cufamee jira. Karaan magaalaa Jijjigaatii bahee Finfinneetti nama geessus sochii takka malee kalee fi arraas duwwaa oole. Daldalli guddaan magaalattiin ittiin jiraattu kuduraa fi jimaanis adda citee jiraachuu himan. Dhuguma jiraattonni naannoo Hararittis hidhamtoonni siyaasaa haal dure tokko malee akka hiikamanii fi gaafileen ijoon qeerroon gaafachaa jiran deebifamuun akka irra jiraatu ifatti mul'isaa jiranii ija namni garasii dubbifne. Ta'us garuu mootummaan naannoo Hararii namoota duula gabaa lagannaa irratti bobbahan miidhuun oolle. Humni nageenya naannichaa ganda keessa faca'uun bakkoota tokko tokkotti dukkaanota namaa cufaa jiran. Gama kaaniin qeerroon naannoo Hararii itti gaafatamaa poolisii naannichaa kan ta'e Komaandar Nasiriin ibsi inni miidiyaa sirnichaaf amanamoo ta'an irratti kanne kan isaan dallansiifte ta'uu addeessan. Ibsichis Oromoonni bulchiinsa naannoo Somaaleetiin buqqifamanii kaampii hammarreessaa jiran diinagdee naannoo Hararii irra dhiibbaa fidaa jiran kan jedhu ture. Bulchiinsi naannoo Hararii Oromoo fi Oromiyaa irra dhiibbaa dhaqqabsiisuuf kan shaakalaa jiru isa. Dhiibbaa uummata Oromoorratti dhaqqabsiisaa jiru kana hatattamatti dhaabuu akka qabu qeerroon naannichaa OMN himan. Haaluma wal fakkaatuun raayyaa ittisa wayyaaneetiin magaalaa Hararitti guyyaa irraa dargaggoon ibsaa yeroo jedhamu wareegamuun dhagahame. Namoota hammarreessatti guyyaa dheengaddaa rasaasaa gaaziitiin madaahanii hospitaala jiran keessaayis namni lubbuun dabarti jiraachuu maddeen gabaasan. Ammas oduma magaalaa Dirree Dhawaatti yoo deebine namoonni lama agaaziin ajjeefaman awwaalachuuf jiraattota deeman irratti loltoonni wayyaanee dhukaasanii sirna awwaalchaa gufachiisuu jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa OMN itti himan. Jiraataa magaalattii kan dubbise ammoo Dajanee Guutamaatiin. Jiraataa Dirree Dhawaa rakkinatu jira Dirree Dhawaatti kan jedhu dhaga'een bilbilee mee rakkinni yeroo ammaa kana jiru rakkinni sin mudate maalin? Rakkinni ni mudate kaleessa dargaggoo qeerroo jedhamu nama lama qabuudhaan dhawanii nurraa ajjeesanii nama nurraa du'eessanii arraan sana qabrii geessuudhaaf gara Ahmadan illee Jarbaa jedhamurraa gara Laga Harree osoo deemuu jirru waraanni agaazii fi poolisii ga'e karaarra guutanii nu eeganii manguddoollee hin jirti. Manguddoolleen ijoolleen tun qabrii mucaa kana geessanii awwaalanii haa deebi'aniiti. Itti gaafatamummaa nuti fudhataati karaa duraa hiikaa jedhanii duraa hiikuu dudduudhaan sa'aa akka eega waliin dhaabbanne nutis dhalli namaa kun kan dhalate kan du'e kun awwaalamuu qaba. Rabbillee ilma namaa kan du'e akka awwaalamu mirga nu kanneen jira. Isin mirga nu dhooftaniiti karaa nu bana hin banne jechuudhaan asiin toostiin qawwee nu banan qawwee adda addaa nu bananii ijoollee dhalaatillee tarra deemtee amma Dilcorraattillee ciistee har'a amma eegalan gale booda kan duudesitti ijoolleen gaara keessa faca'anii gaara kan daawwata ijaamu keessa baay'inaan faca'anii jiran fakkina gurguddaa jira Dirree keessa. Sanarraa ijoolleen dallanuu wal deebi'uudhaan karaa cufanii gommaa karaa irratti ibidda wal dabalanii akka deebi'anii nu miineef kan daawwata akka waliin seenne yaannee karaa cufanii jiran wanni jiru kana
rakkatee guddaa keessa jirra. Gabba'uu hin dandeenyu, waa bitachuu hin dandeenyu, furmaata dhabneetuma kanatti ulaa cufnee taa'u jira. Ijoollee baay'inni gaara keessa jiranii wanni jiru kana. Amma isinii yeroo nama isaanumti kaleessa ajjeesanii awwaallachuudhaaf deemtanii karaa irratti bahanii sineeganii sin dhorkan. Sana booda amma maal ta'e reegaa namni du'e suni awwaalamutu irra jira. Garuu maal gootan dhuma irratti? Wanni nuti goone nutis ilma namaati. Carraan nuti qabnu biyyi isaan qawwee akkana fuula duraan banan fiinee hatta manguddoota keenya jilbaan oofaniiti manguddoo gurguddoo ganda kanaa jilbaan oofaniiti xaabiyaa naqanii isaaniin ammaan sana ilaasaa kana isaaniin jara manguddoo sanillee tumanii awwaalsiisu jiran. As deebisanii ganda alii jaamutti achitti awwaalcha geessu jiran. Iddoo silsilaatti awwaaluudhaaf karoorfattan dhiisaniiti iddoo biraatti akka awwaalaman godhani? Iddoon nuti sila awwaaluu kaanii ganda awwaalaa ijoomu kanarraa baanee laga harree bika jaamu kana gidduu du'a keenya kana nagaan baanee akka nagaan galuu dadhabne haanu argan jechuudhaani gandi sanarraa fuunee ilaa ganda laga harree islaamte miilaan geessinee awwaaluudhaaf akka dhalti namaa hundinuu agaruudhaaf nagaan baanee akka nagaan galuu jiru nama awwaalachuuf akka deemu jiru haa garan jennee karaa daandii guddaa qabannee deemu jira. Daandii kana yoo asii karaa magaalaa gabbuutanii rakkina guddaatu uumamaa ol deebi'a. Rakkinaaf yaanu nagaan baanee nagaan gallee obboleessa keenya kanarraa du'e kana awwaalachuu deemna. Utuu takkallee harkallee waliin qabne nagaanii sagalee takkallee dhageessisnee gaddaraan gaggeeffachuu gaddaraan kan akka buutanne. Jennee manguddootti ergin manguddoo sanillee dhaga'uu dudduudhaan qawween ubbanan haalli nagee dirree dhawaa wallaahi yoon dhugaa kan siisanii ta'e haati ilmoo dhalte silaa if keessatti ol deebiseetti haara sodaa asii galee waraanni gara hundaa qawwee guurratanii makiinaadhaan galda keessa deeman ijoolleen kaanillee furmaata dhabanii karaa gaalaa ol fiiganii kan mana seene haati siree fi wanta keessa boqoysitee hedduu rakkisaa haalli dirreedhaa keessa jiru akkaan beekii himu afaan natti ulfaataa dirreedhaa keessa. Godinoota Oromiyaa kibbaa fi kibba bahaatti duulli gabaa lagannaa bifa wal fakkaatuun itti fufee ooleera. Sochiin daldalaa, geejjibaa, tajaajilli baankii fi hojjettoonni mootummaa hojii dhaabanii jiru. Yeroo tajaajilli neetworkii hin jirre kanatti uummanni Oromoo sagalee tokkoon ka'uun falmachuun mormii kana adda taasisuusaa maddeen OMN itti himan. Duulli lagannaa gabaa xiiqeen dhalee guutuu Oromiyaatti sadarkaa jedhamuu danda'uun guyyaa lammaffaaf bifa milkaa'ina qabuun itti fufee ooleera. Waadaan sobaa aangawoota wayyaanee irraa galamaa ture hojii irra ooluu dhabuu fi dararaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo irra gahaa ture dhaabsisuu fi jijjiiramni waaraan biyyattii keessatti akka dhufu dhiibbaa gochuu irratti kan kaayyeffate mormiin lagannaa gabaa guyyaa lammaffaa isaa itti fufee ooleera. Duulli lagannaa gabaa kun godinoota Arsii lixaa fi Baaleettis guyyaa lammaffaa isaa bifa milkaa'ina qabuun itti fufee kan oole ta'uu maddeen godinoota kanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Godina Baaleetti magaalaa godinichaa roobeen irraa eegaluun hanga magaalota aanichaatti duulli lagannaa gabaa karaa milkaa'ina qabuun guyyaa lammaffaa isaa lakkoofsiseera. Wanni tokko ni banaa jiru. Seektarri mootummaas, kan dhuunfaas, kan nama kamitti wanti tajaajila kennaa tokko illee jiru. Kaleessa irraa eegalee. Kanaaf wanni tokko hin jiru uummanni nagaa uumaan akkasumatti kabajataa jira. Wanni tokko sirriitti wanni jiru hin jiru. Gama waraana wayyaaniinis ta'ee gama Oromiyaa poolisii kanaanis ta'ee wanni tokko wanni jiru hin jiru. Uummanni nagaa uumaan geejjibni hin jiru, wanti jiru hin jiru akkanumaan uummanni karaa irra deeggartoota galaa jira kaleessa. Akka namni godinichaa irraa nuti dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatetti qeerroon gaafa duulli kun labsame irraa kaasanii waraqaa raabsuu fi hawaasa mariisuun qophiin barbaadamu taasifamuun milkaa'ina duula kanaaf gahee mataa isaa danda'e gumaachuu ibsuun magaalaan Roobee, Dambal, Alii, Dalloomannaa, Agaarfaa, Diinshoo fi Ginniiris hojii dhaabaniiru. Magaalota godinichaa kanneen keessatti sochiin geejjibaa fi daldalaan alattis tajaajilli manneen baankii fi waajjiraalee mootummaas dhaabbateera. Godina Arsiittis magaalonni akka Asallaa, Itayyaa, Roobee fi Saddiiqaas mormii guyyaa lammataa itti fufaniiru. Tajaajilli daldalaa fi geejjibaa guutumaan guututti addaan citeera. Waajjiraaleen mootummaa fi hojjettootni mootummaas hojii dhaabuuf dirqamaniiru. Godina Arsii lixaa magaalota garaagaraattis mormiin lagannaa gabaa milkaa'aan guyyaa lammaffaaf itti fufee oole. Teessoo godinichaa kan taate magaalaan Shaashamannee guyyaa har'aas mormii guyyaa lammataa milkeessiteetti. Sochiin daldalaa fi geejjibaa iddoowwan tanaan dura lagannaa gabaa keessaa qooda fudhataa hin turre bifa ofitti makeen lagatameera.
Waajjiraalee mootummaa fi manneen baankii guyyaa har'aas kan hin banamin ta'uu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Waraanni wayyaanee dallansuun bokokuun magaalaa keessa olii fi gadi fiiganis wal dhageettaan waliif abboomuu fi qindoomni qeerroo jidduu ture hawwii raayyaa wayyaanee dhiigaa lammiilee dhuguuf qabaachaa turan hongeseera. Magaalaan Dodolaas mormii guyyaa lammataa itti fuftee olteetti. Sochiin daldalaa fi geejjibaas dhaabbateera. Baankotnii fi waajjiraaleen mootummaas hin banamne. Adaabaam heerar waabee kofalee fi qoreettis sochiin lagannaa bifa qindoomina qabuu fi wal fakkaatuun itti fufe. Magaalaa Asaasaatti guyyaan har'aa guyyaa gabaa yoo ta'u guutumaan guututti jiddugalootni gabaa duwwaa ta'anii oolaniiru. Magaalaan Arsii Nageellees magaalota gabaan keessatti lagatame keessaa tokko. Mootummaan wayyaanee sodaa qaburraa ka'uun yeroo inni neetwoorkii itti balleessee jiru kanatti uummatni keenya wal dhagahee mormii isaa kana milkeessuun waan adda taasisuudha jedhu namni nuti dubbifne. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii fi Booranaa keessattis mormiin lagannaa gabaa kun cimee itti fufeera. Magaalotni akka Bulee Horaa, Yaaballoo fi Moyaalees gabaa lagataniiru. Hojjetaan hojii dhaabeera. Daandiiwwan geejjibaa hojii idilee irra hin jirani. Qeerroowwan godinoota garaagaraa nuti dubbifne yaada kennaniin hojii duula lagannaa gabaa kana milkeessuuf hojjetameen injifannoowwan boonsaan galmaa'uu eeruun qeerroon Oromoo bakkuma hundaa tooftaadhaan socho'uun aarsaa xiqqeessuuf hojjechuu akka qabus dhaamameera. Uummatni Oromoo kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti wal dhagahee qaabsoo godhaa jiruun diina rifaaseera. Odumaa wal qabateen godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee magaalaa Matahaaraatti duulli gabaa lagannaa guyyoota lamaaf itti fufee ooleera. Sochiin daldalaa kamuu hin mul'atu. Daandiin magaalaa seensisuu baasullee guutumatti cufamee oolee jira. Loltoonni federaalaa ammoo jiraatota daandii gubbaatti argan reebicha hamaa irraan dhaqqabsiisuu jiraattonni OMN itti himan walumaan haa daawwannu. Naannawa Matahaarattis ta'ee iddoowwan ollaa Matahaaraatti haalli gabaa lagannaa jiru maal fakkaata? Haalli gabaa lagannaadhaa guyyaa kaleessa sa'aatii sadirraa jalqabee halkan guutuutti bule haalli itti gaggeeffame haala baay'ee namatti toluu fi bareedaa fakkaadhaa. Seenaa jireenya magaalaa kanaa keessatti waan hin arginu argee hedduun irraa gammachuu qaba. Guyyaa kaleessa ganamaan jalqabee qeerroon sagalee humaatu odan dhageessisin guyyaa sadii filagaallaan gabaadhaa ni jira. Barreeffama afaan Oromoo afaan Amaaraatiin barreessanii bakkoota jiran hundarra naanna'anii cufsiisaa turanii bifuma saniin immoo iyyuu uummannis akkuma sanitti fudhatee waan kana cufee lagannaan magaalaadhaa guutumaa guututti haala baay'ee namatti toluun oole. Egaa sirraa jalqabanii sa'aatii 5 hanga sa'aatii 8 konkolaataa gurguddaa itoo Finfinneedhaan yeroo konkolaataa kana sa'aatii 3 faddakutan waraanni garaagaraatis ni bu'ee poolisiin Oromiyaadhaa konkolaataa kana dabarsaa jettee lola kadhatte sa'aatii 8 booda immoo konkolaataan kan lakkifamee karaa dheeraatiin deeme. Haaluma kanaan irra jirru humni waraana diinaa kallattii hundaa buusanii waraana gurguddaa sadiin konkolaataa keessatti qabsiisanii nam tokkottis hin dubbanne gannaqateetuma bakka bakka qabatee ture. Egaa halkanaa booda nama marxoo hidhatee magaalaa keessa oliifiitti bilannahu ijoollee tume. Maaf reebichi kun uummata nagaa mudachuun barbaachise maali sababni? Sababni isaan tumaniif maali fi waan kana sochooftan kanaa sanis hin jenne callisanii uummata keessaa halkan karaa federaala ganamaa nuun bula namni haadhumaaf daandii sanarra deemadhaniituma uummata bobba'u kan nagaan surree uffatee deemuun tufanii nama mootiyyuu karrayyuutuu ta'e kanaannichatti dhalate kamarxoo qabu egaa argan gachiibsanii tumuu turan. Namoota isaan tumanii isaan miidhan keessaa tokko Arbooyyee Fantaallee, lama Bahuu Bakkaaf, 3 Jiloo Ayyoolaa jedhama. Egaa waan dhibaree immoo ganama kana poolisiin Oromiyaadhaa sodaachisanii poolisiin Oromiyaa tarii uummanni mallaqaan bitee haa ta'u warreen magaalaa mallaqaan bitee haa ta'u ammallee mootiyyuu waraanuma sodaarratti wannaadhaa kana sodaatanii haa ta'u waan isaa hin beekneen poolisiin Oromiyaadhaa ijoollee lamarratti reebicha geesse lamaan keessaa kan aadaman Boruu Bakkaa fi Jiloo Ayyoolaa jedhaniini boruu fi Jilollee mida wanni hunduu saamsamee jira magaalaadhaa manni yaalaa
tokko illee hojjetu akkasuma mana keessa jiran isaanii fi uummanni mormii jabaa dhageessise ganama bulchiinsa aanaatti uummata bakka takkatti walitti qabanii manguddoon karrayyuutuudha hedduu haala namatti tolu ka godina irra illeedha qaamonni garagaraa hirmaatan qaamonni nageenya hirmaatanii argamu fuula godinaa sanitti namoota oomisha keessatti rakkoolee guddaa jiraachuu uummata Oromoo oomishaan jaalanni jedhanii namoota isaan balaaleffatan tokko tokkoon fi heeruun jedha. Godina Shawaa Kibbaa Lixaa magaalaa Walisootti mormiin gabaala gannaa har'as geggeeffamee ooleera. Mormiin nagaan xumuramuunis himamee jira. Kan kallattiidhaan hordofee Dajanee Guutamaati walumaan haa daawwannu. Jiraataa magaalaa Walisoo har'aa mormii akka Walisootti adeemsifamee dhagayeetan jira. Mee haalli waliigala kan mormii kanaas haa ta'u kan lagannaa gabaa maal fakkaata? Hayyee guddaa galatoomaadha. Akkuma beekamu mormiin lagannaa guyyaa kaleessaatii kaasee magaalaa Walisootti gaggeeffamaa ture. Egaa kaleessa akkuma beekamu rakkoon xiqqoon shiimamee ture kora bittinneessaa Oromiyaa fi hawaasa walakkaatti. Kanaaf guyyaa har'aa korri bittinneessaas gaafatamtoonni bulchiinsa magaalaas kana hubachuudhaan hawaasti waan irratti dhaga'ame gabaa lagannaa laguu bira darbee miira keessa isaa jiru bahee karaa irratti akka ibsatu eeyyamanii jiranii. Kanaan wal qabatee hawaasti hedduun bahee sagalee isaa dhiyeessaa oolee sabni xiqqoonnoo hin bulchitu abbaa biyyaa fi hawaasa keenya kan naannoo Sumaalee irraa buqqisan seeratti nuuf haa dhiyaatan jechaa sagalee isaa dhageessaa oolanii dhumarratti haala nama gammachiisuun namoonni kumaatama hedduutti lakkaa'aman hiriira isaanii erga xumuruutti ka'anii booda jaarsoliin biyyaa magaalaa Walisoo hawaasa walitti qabanii nagaan galaa nuti faana jirraa waliin qabsoofnaa hamma dhumaatti jedhanii qeerroo eebbisamanii jiranii. Kanaaf haala irra jiru haala hedduu namatti tolu haala tasgabbii qabuun qeerroo wal gorsaa hawaasni wal gorsaa haala itti deemsa haala gammachiisaadha. Gaariidhamee qeerroon keessattuu eebba maanguddootaa yookiin gorsa maanguddootaa dhaga'uun kuni bu'aa maal qabaa naannoo biraatiifis akka fakkeenyaatti akka ta'u maal jettame? Egaa bu'aan jaarsa dhaga'uu bu'aan wal dhaga'uu tokko gaaga'ama isaa gaaga'ama qabeenya irratti dhufu miirrisaa gaaga'ama lubbuu irratti dhufu miirrisaa kara fuulduraatti illee waliin hojjechuuf waan nama amansiisu jechuudha. Kana waan ta'eef dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanta irra magaalaa Walisootti ta'e naannoo biraaf illee waan gaariidha. Waan gaarii akkamitti ta'a jaarsa si dhaga'uun kabaja jechuudha. Jaarsoliin biyyaa gaaddisa keenya isaanis riilii akkuma keenya gibiraa keessa jiranii kana waan ta'eef bakka biraatti illee waan jaarsi biyyaa jedhu waan gaaddisa biyyaa jedhu waan abbaa fi jedhu akka qeerroo Walisoo dhagaan gaaga'ama lubbuuf qabeenyaa dhufu hir'isuun ni danda'ama jedhee kan waan. Gara biraatiin immoo kaleessa rakkina poolisii keessattuu kora bittinneessaa wajjin rakkinatu ture jettee turte. Har'a garuu rakkina isaanii sana yookiin dogoggora isaanii sana fooyyessanii dhiyaatanii kan jedhudha. Gama kanaan iddoo tokko tokkottis bifuma wal fakkaatuun poolisoonni yookiin korra bittinneessaa yeroo dogoggoranii dargaggoota jedhaniif yookiin reebaan ni mul'ata. Mee maal jettaan poolisoota Oromiyaatiin? Beekamu poolisiin Oromiyaa riilii yeroo darbe agarree jirra qeerroo waliin hambootti yeroo rukutamanii ammas kaleessa dheengaddaa amarreessaatti akkuma hawaasa keenya waliin rukutamaa jiran jechuudha. Kana waan ta'eef isaanuu nuuf qeerroo keenya turan haa ta'uti garuu guyyaa kaleessaa bakka adda addaatti wanti darbee ta'aa ture inni waan gaariin ture jechuudha. Waan hin baratamne waggaa tokko oliif mootummaan Oromiyaa lubbuun nama tokko akka hin dabarre namni fedhii qabaatee jennaan hiriira bahuu akka danda'u
karaa miidiyaatiin hawaasa karaa mariitiin itti deemaa ture waan ta'eef wantoota akkasii kana irraa of qusachuu qabu. Osoo kaleessa silaa nama rukutuu baatanii osoo kaleessa silaa daa'ima reeffattee ji'a 7 ji'a 8 gaaza imimmaan nama boosisu sana koondominii ta'anii daa'ima sana miidhuu baatanii wantoonni akkasii kun jechuudha. Kana waan ta'eef isaanumti mataa isaanii wal gorsuu qabanii waan mootummaan isaanii gaaranii waan lammaan fayyadu fudhachuu qaban jechuudha. Karaa miidiyaa dabarsaa jiranii nama akka isaan hin tuqne hawaasa immoo marii adda addaa yeroo gaggeessan poolisiin hawaasa eeguudha malee hawaasa irratti illee kaasuu akka hin qabne irra deddeebi'anii itti himaa jira waan ta'eef waan hoggantoonni isaanii kallattiidhaan karaa adda addaatiin dabarsan fuudhanii hojiitti yoo hiikan hawaasa walii galanii ofiis tasgabbaa'anii hawaasa tasgabbeessuu ni danda'a waan ta'eef namni ba'u mirguma isaanii gaafachaa jira mirguma hunda keenyaa gaafatamaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon immoo waa waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu waan ta'eef poolisiin Oromiyaas kana hubatee qeerroo waliin hojjechuu qaba waan jedhu kana qaban. Duulli gabaa lagannaa guutummaa Oromiyaatti roga maraan finiinee itti fufee jira. Godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraa keessatti kanneen argaman magaalotiin hedduun duula gabaa lagannaa karaa nagaaf tasgabbii qabuun lagatanii oolanii jiru. Akka jiraataan aanaa Doobbaarraa dubbifnee jedhanitti tokkummaan uummata Oromoo roga maraan jabaateera. Yaada tokkoo fi walii galtee cimaan mootummaa wayyaanee lubbuu itti guraarreerra jedhan. Wanti nu hafee yoo jiraate bilisummaa qofa jechuun OMN itti himanii jiru. Yaada jiraataa aanaa Doobbaa waliin haa caqabnu. Godina Harargee lixaa aanaa Doobbaatti haalli gabaa lagannaa guyyaa har'aa geggeeffamaa jira. Haalli jiru maal fakkaata hoo geggeeffame ta'e? Qaceellotti jira. Suuqiin banallee hin jiru. Wanni tokko ulaan guutiin cufaadha. Amma bakka rakkoon jiru tokko bakka gama qeerrootis ta'ee gama mootummaatiin namni ijoollee reebaallee jiru hin jiru. Sochiilee loltoota wayyaanedha magaalaa keessattis ta'ee bakka garaagaraatti mul'ata. Akkasumas duulli gabaa lagannaa kun Doobbaa malee gara biraa eessa fa'aa geggeeffamaa jira? Amma magaalaa Irratti illee gaggeeffamaa jira. Akkasumas dabri biyyoon karaa baalleen har'aa wajjin guyyaa lammaffaa gabaa lagannaatti jirti. Akkasumatti caffee baanteellee baroodallee haga masalaatitti bakka wanti banaa tokko hin jiru jechuudha. Duulli gabaa lagannaa kun hagam takka uummata keenya fayyada mootummaa wayyaanee irrattuu dhiibbaa akkam qaba jedha? Amma haga wanti nu fayyadu waa baay'eedha. Fakkeenyaaf bu'aan isaan kanarraa argatan kanaan dura argatan caalaadha. Garuu guyyaa sadiif yookaan torbaan tokkoof yoonii fi wanti kun cufaan kun itti fufutee isaanirra rakkoo guddaatu dhufa. Nuuf garuu bu'aa tokko kanarratti nuti dhaamsiin akka mataa kiyya qabu wal dhageenyootuma bakka waliigaltee rakkoo qabeenya namaatis ta'ee walirrattis ta'ee saba biraatis haa ta'u walirratti osoo hin yaadne akkasitti yoonii fi lagaa gabannaa kana odoo isaanitti illee keessa jirre gorsaa fi wal dhageettiidhaan yoo itti fufnee bakka waan bareedaadhaan jaakka mataa kiyyatti. Barsiisaa fi barreessaa kitaaba Dirree Dhiigaa kan ta'an ibsaa mootummaa baatii 5f erga mana hidhaa wayyaanee Samaraatti aarsaa kafalaa turanii guyyaa har'aa wabii qarshii 30,000tiin gadhiifamuun himameera. Barataan yuunivarsiitii Samaraa irraa isa waliin hidhame barataa mootummaa Tarrafaas mana hidhaa waliin bahee jiraachuu barataan kun OMN itti himee jira. Itichaa guddataa. Guyyaa har'aa barsiisaa fi barreessaa kitaaba Dirree Dhiigaa kan ta'e ibsaa mootummaa mana hidhaa keessaa bahee kan jedhu odeeffannoo dhagaye. Yeroo hagamii hidhame iddoo sanatti mee isa kana nutti himtaa? Bakka ibsaa mootummaa jedhama. Barataan sun immoo barataa mootummaa Tarfaasaa jedhama. Baayoloojii barataa inni barsiisaa filosoofii yookaan barsiisaa fiizikiidha. Kan isaan hidhaman guraandhala 12 akka lakkoofsa Habashaatti bara 2010dha. Guyyaa har'aa immoo waabii birrii 30,000 gaafatanii mana hidhaatii baasanii dhimmi isaanii akka irra deebamee ilaalamutti malee akka hiikamanii xumuraman miti jecha. Yeroo gara ji'a 5 akka turanidha mana hidhaa keessa yookiis balleessaan isaanitti matamaa turan maal kan jedhu ture? Barsiisaa ibsaan isaa kitaaba Dirree Dhiigaa maaliif barreessitu yookaan immoo kitaabni kun kitaaba kan poolitikaa wajjin yookiin siyaasa wajjin kan wal qabatu yoo jedhanii barataa mootummaa immoo kitaabni sun harkatti argame yookaan immoo kitaaba barsiisaan sun barreesse akkamitti baadiyyaa gurgurta yookaan immoo akkamitti baattee deemta jedhanii hidhanii bakka isaanii kana maraa yakka galbii hin qabanii ture. Yuunivarsiitii Samaraadha. Tole amma yuunivarsiitii Samaraa naannoo sanatti hidhaa keessa turan jechuudha. Jalqaba irratti mana hidhaa Samaraatti hidhanii achi booda ji'a 2 booda immoo gara mana Samaraa Asaayittaatti dabarsanii jechuudha.
Ammasii gara duula gabaa lagannaatti yoo deebine duulli gabaa lagannaa godinaalee fi magaalota lixa Oromiyaatti bifa hunda hirmaachiseen gaggeeffamaa ooleera. Sochiin daldalaa fi geejjibaa guutumaan guututti dhaabbatee jiraachuus odeeffannoon garasii argannee ni mul'isa. Yihun ingidaa oolmaa guyyaa lammataa duula gabaa lagannaa kan ilaalchisuudhaan haala magaalota Gimbii, Najjoo, Naqamtee, Shaambuu, Jimmaa fi Baddalleetti mul'atan akka taanutti qindeesseera. Godinaalee fi magaalota lixa Oromiyaa garaagaraatti duulli gabaa lagannaa karaa guutuu ta'een itti fufee ooleera. Jiraattonni magaalaa Gimbii bilbilaan dubbifne akka nuuf ibsitetti duulli gabaa lagannaa wiixa ta'ee gale itti fufeera. Manneen daldalaa guutummaan guutuutti cufamanii geejjibnis dhaabbatee oole. Duulli gabaa lagannaa kun aanaalee fi magaalota godina Wallaggaa lixaa biroottis babal'atee karaa guutuu ta'een gaggeeffamaa ooluu kan nuuf ibsite jiraattuun magaalaa Gimbii dhiibbaanis ta'e deeggarsi gama mootummaan mul'atu hin turre wanti hundumtuu bifa nagaan gaggeeffamee ooleera jette. Namoonni harka qalleeyyiin galii guyyaan jiraatan konkolaachiftoonnii fi imaltoonni fageenyarraa dhufanii sababa duula lagannaa kanaan Gimbii bubbuluuf dirqaman namoonni yaalaaf bakka birootii dhufanii fi lammiileen daandii irra jiraatan duula lagannaa gabaa kanaan akka hin miidhamneef qeerroonni magaalaa Gimbii qindoomanii bakka garaagaraatti nyaata qopheessanii nyaachisaa jiraachuus ibsiteetti. Akka magaalaa Gimbiitti karaa hundi cufaadha. Karaan aanoleetti baasu, karaan godinaaleetti baasu hundi cufamee jira. Yeroo ammaa kana immoo kan nuun hojjechaa jirru qeerroon magaalaa Gimbii walitti gorfaa'ee namoota harka qalleeyyii, namoota karaarra jiraatan, namoota waa hojjetanii buluu hin dandeenyeef nyaata hojjechuudhaan yeroo ammaa kana guyyaa kaleessa ganamaa kaasee amma har'aatti hojjetamaa jira. Kun immoo boris kan itti fufu ta'uu isaan ibsuu barbaadu. Manneen daldalaa kamiyyuu cufaadha. Mana yaalaarraa kanas manni daldalaa banaan tokko jiru. Akka seeraattis mana yaalaa qofaa fi kan mirgi laatamu mana yaalaa qofadha malee manneen daldalaa hundumtu nuun keessa deemnees to'annaa gochaa jirra. Manneen daldalaa hundi cufaadha. Banaan tokkoyyuu hin jiru. Hojii fakkeenyummaa qabu kana keessatti abbootiin qabeenyaa magaalaa Gimbii tokko tokkos hirmaachuun tumsa gama isaanii gochaa jiraachuun eerameera. Duulli gabaa lagannaa kun gara magaalaa Najjoo fi naannawaa isheettis ceera. Sochiin daldalaas ta'e imalli toora sanaan geggeeffamu martuu guyyaa lammaffaaf dhaabbatee jiraachuu kan nuuf hime jiraataan magaalaa Najjoo. Imalli Najjoo keessaa qaxxaamuruun gara naannoo ollaa Beenishaangul Gumuzii fi magaalaa Asoosaatti taasifamus dhaabbatee jiraachuu ibseera. Magaalonni naannoo kanneen akka Mandii, warra jiruu, Gorii fi kanneen biroonis duula lagannaa gabaa kanarratti qooda fudhataa jiraachuun ibsameera. Sirni abbaa hirree biyyattii mormii hawaasaa kana ukkaamsuuf gara lixa Oromiyaatti helikoophteraan waraana fe'ataa jiraachuus odeeffannoon qeerroo Buraayyuu irraa nu dhaqqabeera jedha jiraataan magaalaa Najjoo kun. Waasii Buraayyuu irraa Wallaggaatti kan gadi deemaa jira. Gaddaa kan jiru jiraatan kana mormiin gabaa immoo akkuma itti fufetti jira. Manni sochiin hundumtuu dhaabbateera. Mormiin guyyaa lammaffaaf itti fufeera. Sochiin hundumtuu baankii, hoteelii, tiraanspoortiin hundumtuu dhaabbateera. Lagannaa gabaan boodas hiriirri mormii kamisatti qindaa'aa jiraachuu ibsuun kaayyoon duulaa gabaa lagannaas ta'e hiriira mormii gaaffiin uummata Oromoo karaa guutuu ta'een deebii akka argatu hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa sirnichaa keessatti hiraarfamaa jiran marti haal duree tokko malee akka gadi lakkifaman dhimmi faayidaa addaa uummanni Oromoo fi Oromiyaan Finfinnee irratti qabanii toora sirriin ilaalamee akka kabajamu gaaffiin mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo baroota dheeraaf kaasaa ture karaa guutuu ta'een deebii akka argatu gochuudha jedhameera. Mormiin kun magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaa kan taate Naqamteettis itti fufeera. Magaalaa Naqamteettis daldalaa fi geejjiba dabalatee sochiin hundumtuu addaan citee ooluu kan ibsan jiraataan magaalichaa duulli gabaa lagannaa kun aanaalee godina Wallaggaa Bahaa biroottis itti fufee jiraachuu dubbatan. Qeerroonni magaalaa Naqamtee bulchiinsi magaalichaa fi qaamonni mootummaa dhimmi ilaalu gaaffilee isaanii akka dhagahanii fi bulchiinsa magaalaa fuulduratti walgahanii sagalee isaanii dhageessifataa oolu dubbataniiru. Qeerroonni magaalaa Naqamtee kamisa dhufuutti hiriira mormii qopheessanii jiraachuu ibsuun jiraattonni magaalaa Naqamtee fi naannawaa ishee marti akka irratti hirmaataniif waamichi dhihaateera jedhan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa hundattis duulli lagannaa gabaa kun karaa guutuu ta'een itti fufeera. Duula lagannaa gabaa kanaan wal qabate mormiin hawaasaa jabaanii dhagaamaa jiraachuu fi barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambuus mormii kana keessatti dammaqinaan qooda fudhataa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenya magaalaa Shaambuu irraa yaada nuun ga'aniin ibsaniiru.
Diddaanii hawaasaa kun gara godina Jimmaattis ceera. Magaalaan Jimmaa kan yeroo kamirrayyuu bifa adda ta'een mormii hawaasaa duula lagannaa gabaan itti fufee jiru kana keessatti dammaqinaan qooda fudhataa jirti. Sochiin daldalaa fi geejjibaa magaalaa Jimmaas ta'e kanaanaalee godinichaa biroon addaan citaniiru. Diddaanii kun kaleessa karaa nagaan geggeeffamaa ooleeraa kan jedhan jiraatanii magaalaa Jimmaa har'a garuu toora mooraa guddicha yuunivarsiitii Jimmaa fi naannoo buufata konkolaataa magaalaa Jimmaatti dhukaasatu dhaga'amaa jedhan. Duulli gabaa lagannaa wiixata eegale kun gara godina Buunnoo Beddellee fi Ilubaaborittis ceera. Magaalaa Beddelleetti wiixataa ganamarraa eegale sochiin daldalaas ta'e geejjibni kamiyyuu hin turre. Hawaasnis miira tokkoon duula lagannaa gabaa kanarratti hirmaataa jira jedhu jiraattonni. Kibxatas bifuma wal fakkaatuun itti fufee oolu dubbataniiru. Diddaan hawaasaa kun magaalaa Beddelleen alattis gara magaalaa Mattuu, Daaboo Haannaa, Gachii, Deeggaa, Cooraa, Buree fi kanneen biroottis babal'atee jiraachuun ibsameera. Magaalaa Beddelleettis hiriirri mormii qindaa'aa jiraachuuf dubbataniiru. Hanga oduun kun qindaa'etti duulli lagannaa gabaa kun aanaalee fi magaalota godina Qellem Wallaggaa dabalatee akka lixa Oromiyaatti bifa hunda hirmaachiseen hiriira mormiin dabalame geggeeffamaa ooleera. Naannoo liigii bulchiinsaa Harariitti duulli gabaa lagannaa geggeeffamaa jiru bifa adda ta'een itti fufee ooleera. Karaan guddichi magaalaa Jijjigaa irraa gara Hararii keessa qaxxaamuruun Finfinnee geessu guutumatti cufamuun ibsamee jira. Usmaan Abdulateef. Duulli gabaa lagannaa qeerroo yaamichi dhihaatee magaalotaa fi araddoota Oromiyaa garaagaraa keessatti guyyaa lammaffaaf gaggeeffamaa jiraachuun ifam. Sochiin daldalaa fi geejjibaattis kaayyoo duula kanaaf bakkoota hedduutti adda cituu irratti argaman. Duulli gabaa lagannaa kun naannoo Hararittis bifa oowwaadhaan guyyaa lammaffaaf itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Naannoo Hararitti asiin dura duulli qeerroon gaggeeffamu akka barbaadamutti mul'atuu baatus duulli gabaa lagannaa yeroo ammaa yaamichi dhihaate garuu bifa adda ta'een magaalattii dhuunfatee jira. Naannoon Hararii karaa seensaa 4 qabdi. Afranuu duula qeerroon yaamicha dhiheessite kanaan cufamee jira. Karaan magaalaa Jijjigaatii bahee Finfinneetti nama geessus sochii takka malee kalee fi arraas duwwaa oole. Daldalli guddaan magaalattiin ittiin jiraattu kuduraa fi jimaanis adda citee jiraachuu himan. Qabsoo gadaa kaduriin gargaroonni safadu magaalaa wartaan keessaa jiraanne keessatti takka hin garreetu magaalaa keessatti takka aga madura misirraa addatti magaalaan guutuu dhufaadha. Baay'ee tokko qotuu qofaa jira. Bakka godinni kun guutuun fi wal qabatee makiinaan takka seenetu haga guyyaa lamaan kana. Kallattii afuriin karaan seenaa magaalaa kana keessa guyyaa lammaffatti makiinaan nama fidduu fi midhaan waan adda addaa takkisiin hin seenne jimaan hin seenne kuduraan hin seenne. Wanumaan takka seenaa gidduudhaan dukkaanni dogola raafaa fi addunyaa mangadi shawaa barri wanni hundi kifaa jedhu hagam akka biroonni filaa jedhaman jira. Dhuguma jiraattonni naannoo Harariitis hidhamtoonni siyaasaa haal dure tokko malee akka hiikamanii fi gaafileen ijoon qeerroon gaafachaa jiran deebifamuun akka irra jiraatu ifatti mul'isaa jiranii ija namni garsii dubbifne. Ta'us garuu mootummaan naannoo Hararii namoota duula gabaa lagannaa irratti bobbahan miidhuun oolle humni nageenya naannichaa ganda keessa faca'uun bakkoota tokko tokkotti dukkaanota namaa cufaa jiran. Gama kaaniin qeerroon naannoo Hararii itti gaafatamaa poolisii naannichaa kan ta'e Komaandar Nasiriin ibsi inni miidiyaa sirnichaaf amanamoo ta'an irratti kanne kan isaan dallansiifte ta'uu addeessan. Ibsichis Oromoonni bulchiinsa naannoo Somaaleetiin buqqifamanii kaampii hammarriisaa jiran diinagdee naannoo Hararii irra dhiibbaa fidaa jiran kan jedhu ture. Bulchiinsi naannoo Hararii Oromoo fi Oromiyaa irra dhiibbaa dhaqqabsiisuuf kan shaakalaa jiru isa. Dhiibbaa uummata Oromoorratti dhaqqabsiisaa jiru kana hatattamatti dhaabuu akka qabu qeerroon naannichaa OMN itti himan. Haaluma wal fakkaatuun raayyaa ittisa wayyaaniitiin magaalaa Hararitti guyyaa irraa dargaggoon ibsaa yeroo ja'amu wareegamuun dhagahame. Namoota hammarreessatti guyyaa dheengaddaa rasaasaa gaaziitiin madaahanii hospitaala jiran keessaayis namni lubbuun dabarti jiraachuu maddeen gabaasan. Godinaalee Shawaa fi bulchiinsa magaalaa godinaalee addaa naannoo Finfinnee dabalatee lagannaan gabaa kun bifa wal fakkaatuun geggeeffamee oolee jira. Gabaasa dabalataaf Usmaan Baayyuu. Mormiin lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti guyyoota 3 waamamuun wixata kaleessaa eegale har'as guyyaa lammeessoof cimee itti fufeera. Godina Shawaa Kaabaa kan guyyaa kaleessaa lagannaa gabaa kanatti osoo hin makamin hafanis guyyaa har'aa magaalaa bulchiinsa godinichaa kan taate Fiichee dabalatee kanneen biroo keessattis lagannaan gabaa haala gaarii adeemsifamaa akka jiru jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsaniiru. Akka qeerroon Oromoo tokko Shawaa Kaabaa magaalaa muka xureerraa nuuf ibsetti kibxata har'aa magaalaa Fiichee fi Shararoo dabalatee aanaalee godinichaa hedduu keessatti sochiin daldalaa kamiyyuu addaan cituun lagannaan gabaa godhamaa akka jiru himeera.
Konkolaattonni Finfinneen irraa bahanii godina Shawaa Kaabaa keessa darbuun gara naannoo Amaaraatti imaluuf turanii fi kanneen naannoo Amaaraa irraa dhufanis imala isaanii addaan kutuun bakkuma jiranitti dhaabbatanii akka jiranis qeerroon kun ibseera. Magaalaa Fiicheetti hawaasni hiriira bahuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessaa akka turanis dubbateera. Ana wasaani magaalaan Kaduri magaalaa Fiichee dabalatee Dabra-Birhaan Dubarii Filfinii Haaluma fakkaataadhaa magaalaa gabaarra fi sagalee fi dhageessachaa jiru gara karaarratti waan ta'eef. Wantoonni siyaasaa sababa mirgaa keenyatti gaafataniif mana hidhaatii keessaa gallaffifamanii kanneen sagalee dhageessisaa karaarratti waan ta'eef. Akka magaalaa keenyatti magannaan gabaa shaggaadha. Magannaan gabaa kudhaniidha. Miidhaa jechuun illee mirga keenya gaafachuu jechuudha. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootis mormiin lagannaa gabaa har'as cimee itti fufeera jechuun qeerroon magaalattii gabaasaniiru. Guyyaa kaleessaa reebicha humnoonni mootummaa hawaasaa irratti gaggeessaniin jeequmsa uumamee miseensa poolisii Oromiyaa tokkoo fi gaazii mimmaansu uummatatti loltoonni biifaniin daa'imni tokko akka miidhameetiin tures himameera. Guyyaa har'aa garuu haalli hunduu tasgabbaa'ee lagannaan gabaa haala bareedaa ta'een itti fufeera kan jedhu jiraatan magaalaa Walisoo waajjiraaleen mootummaa manneen baankii dhaabbileen daldalaa kanneen dhuunfaa fi mootummaa dabalatee hundumtuu cufamaniiru jedheera. Hawaasni Walisoo fi naannawa isii kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman hiriira bahuudhaan dhaadannoo dhageessaa akka turanis maddi keenya kun himeera. Kaleessa akkuma hawaasni sagaleessa dhageessisuu jalqabeen hawaasni sagaleessa akka hin dhageessisne poolisiin Oromiyaa akka turanii ijoollee rukutaa turanii asii booda xiqqootti ijoolleen jiran miira aarii keessa galuun karaa cufuu waan akkasiitu uumame. Kana keessa poolisiin Oromiyaa gaaza mimmaan nama boosisu bakka hin barbaachifne fakkeenyaaf kondomii sarratti darbatanii yuunivarsiitii keessa yuunivarsiitii irra taa'aa turanii rakkoo guddaa uumee ture walitti dhufeenya poolisii faana uumee ture jechuudha. Garuu waan kaleessaa kanarraa baratanii har'a uummanni fedhiidhaan bahee sagalee isaa akka dhageessifatu hayyamanii jiranii kanaaf uummanni kumaatamaatti lakkaa'amu amma karaarratti bahee sagalee isaa dhageessifachaa jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa tokko daa'ima naannoo kondominiyeemii irratti gaaza mimmaan dhukaasu irratti dhufee ture daa'ima kana irratti miidhaan qaqqabee ture kan biraa poolisii Oromiyaa miira aarii sagaliitiin ijoolleen dhadhaabataa turanii guyyaa irraa haala nama gammachiisuun hawaasni alreedii buufanni konkolaataa cufamee jira baajaajiin suuqonni hoteelonni gurguddaan karaan Finfinnee Jimmaa keessa Jimmaa Finfinnee adeelee deemu tokkoon jiru hawaasni kumaatamaan lakkaa'amu bahee sagalee isaa dhageessaa ammayyuu akkuma jala dhagaa jirtan hawaasni hedduun kumaatamaan lakkaa'amu sagalee isaa haala namatti toluun dhageessifachaa jechuudha. Kana waan ta'eef guyyaan lagannaan guyyaa irraa kan kaleessaa caala moor haala bareedaa ta'een hawaasa sagalee isaa dhageessisaa jira. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo, magaalaa Jalduu fi kanneen naannawa sanitti argaman hedduu keessattis lagannaan gabaa haala naamusa qabeessa ta'een har'as adeemsifamaa kan jiru ta'uu gabaasni qeerroo irraa nuuf ergame ni mirkaneessa. Sochiin lagannaa gabaa guyyoota sadiif qeerroo Oromiyaatiin labsame magaalaa Finfinnee iddoo tokko dabalatee guutuu Oromiyaatti guyyaa lammeessuuf cimee itti fufeera. Magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Markaatoo fi iddoowwan akka Marfatayaat fa'aatti lagannaan gabaa cimee itti fufee akka jirutu gabaafame. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti magaalota argaman hundaa keessatti lagannaan gabaa qeerroodhaan durfamu haala karoorfameen itti adeemuun daldalaa fi sochiin kamiyyuu addaan citee akka jiru gabaafameera. Keessattuu magaalota akka Burraayyuu, Sabbataa Kutaa Alamganaa, Galaan, Caancoo, Laga Xaafoo fi Laga Daadhii, magaalaa Sulultaa fi Duukam dabalatee kanneen biroo keessatti lagannaan gabaa haala gaariin taasifamaa akka jirudha maddeen keenya kan gabaasan. Magaalaa Sabbatatti akka odeeffannoon achirraa nu geette mul'iftutti humnoonni mootummaa hawaasa dursaatiin akka jirantu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Bishoftuttis lagannaan gabaa guyyoota sadiif qeerroodhaan labsamee guutumatti hojiirra ooleera jechuun qeerroon Bishoftuu beeksaniiru. Loltoonni mootummaa wayyaanee jiraattota doorsisuuf helikoophtaraan magaalattii irra naannawaa akka turanis qeerroon achirraa dubbifne kun ibseera. Lagannaan gabaa garuu akka magaalaa Bishoftuutti haala nama boonsuun taasifamaa jira jechuun kan dubbate qeerroon magaalaa Bishoftuu hawaasni Oromoo wal gahuudhaan gaafilee garaagaraa dhiyeessuun dhaadannoo dhageessisaa turaniiru jedheera. Egaa akkuma beekamu magaalaan Bishoftuu sochii qeerroon armaan dura gaggeessaa ture keessatti takkaallee hirmaattee hin beektu. Haa ta'uti isa ammaa kanatti waamicha ammaa kana guutummaa guutuudhaan fudhachuudhaan guyyaan lagannaa gabaa kun guyyaa lammaffaadhaaf guutuu magaalaa Bishoftuu keessatti parsantaa 100 jechuu danda'ama. Gurriin taasifamee jira. Sochiin konkolaataa tokkollee hin jiru. Magaalattiin to'aara guutummaa guutuutti to'annaa qeerroo jaladha kan ishiin jirtu.
Numa yeroo ammaa kana qeerroon walitti sassaabamee gaaffiiwwan bu'uuraa uummanni Oromoo gaafachaa jiran sagalee ol kaasuudhaan dhageessisuutti dhagaa kan isaan jiran. Haa ta'u mee akkuma beekamu magaalaa Bishooftuutti kaambii waraana raayyaa ittisa biyyaa kan humna qilleensaatu jira. Odeeffannoon amma hanguma dhiyoo kana dhageenya immoo akka hawaasni sodaatuu fi helikoophteraan magaalaa irra naanna'aa haala itti jirantu jira jedhama. Waan kanarraa maal quba qabda? Sirriidha dhugaadha. Ammumayyuu egaa viidiyoo isaan qabna xiqqoo rakkoo intarneetaa waan jiruuf malee har'umallee dargaggoota keenyarra helikooftera gadi fiigsuudhaan dura naannichaatii kan isaan turanii. Isaan olmos daqiiqaa muraasaatiin dura kana gochaadha turanii garuu yeroo gaaffiisaa gaafachuudha ammallee duubatti hin deebine. Walumaan ta'ee sagalee isaanii dhageessifachaa magaala keessa olii gadi kan jiran. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti sochiin lagannaa gabaa kaleessa ganamarraa eegaluun har'as cimee kan itti fufe ta'uu qeerroon magaalaa Baatuu beeksisaniiru. Hawaasni magaalattii hiriira mormii bahuudhaan dhaadannoolee garaagaraa dhageessaa akka jiranillee maddi keenya kun Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himeera. Sababuma gabaa ilaalchise inni biraa immoo waa'ee mormii jedhamtoota gosoota Oromoo isaan warra Baqqalaa Garbaa kanneen sababeeffatanii kaleessarraa haga hadhaa gammaa irra jiraachuu. Sochiin daldalaa walumaa gala guutumaan guutuutti magaalaa Baatuutti daangaa gadaan qabutti cufaa oole. Guyyaa har'aallee haaluma kaleessaatiin itti fufee cufaadha. Manneen daldalaa konkolaataan hin jiru. Waajjiroonni cufaadha. Mormiin akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Miidhaan tokkos hin jiru haga ammaa poolisoonni naannootii bittinneessaa haala gaariin sochii cimaa godhanii nageenya biyyaaf eegaa jiranii rakkoon kamiyyuu haga ammaa qunnamee hin jiru. Haaluma gaariin gaggeeffamaa mormii fi gaggeessisaa jiru jechuudha. Magaalaa Cirootti duulli gabaa lagannaa guyyaa har'aa gaggeeffamaa oolee milkii jabaan xumuramuu jiraattonni OMN itti himan kan kanarraa fi ammoo Dajanee Guutamaa jiraattota dubbiseera. Harargee lixaa Ciroorraa odeeffannoo qabna jettee bilbilte mee odeeffannoon sin qabdan maali? Odeeffannoon keenya mormiin lagannaadhaa guyyaa sadii kan murteeffanne kaleerraa ka'ee galee akkuma itti fufetti jira. Magaalaa Ciroo keessatti sochiin waa takkaatu hin jiru. Suuqiinis cufaadhaa. Geejjibnis tokko hin socho'u. Walumaa galatti magaalaa keenya keessatti mormiin qeerroodhaan labsamtee haala bareedaan itti fufee jira. Walumaan wal qabatee uummanni keenyallee bareedaa ta'een tasgabbaadhaan haalaamoonni jechaa jiranii garuu immoo rakkinni gama qaama mootummaatiin jiru ni jira. Keessattuu kantiibaa magaalaatii fi hojjettoota poolisiidhaa warreen shira qeerroo kanarra yaadaa jirantu jira. Maayikii fudhatanii makiinaadhaan montaarboodhaan deemanii banaa jechaanii jiranii garuu uummanni waan kana hin dhageenyeen itti qeerroon mee jejjee hanga qeerroon banaan jettetti hin bannuu jedhanii fidanii jiran uummanni. Kana alatti haalli nageenya magaalaa Ciroo maal fakkaata? Haalli nageenya hanga ammatti namni walitti bu'e hin jiru. Qeerroos ta'ee poolisiin walitti bu'anii hin jiranii. Makkalaakiyaan deemee namoota galgalaa fi ganama namoota kanarratti argan tumaa jirti makkalaakiyaan. Kan har'aa bifa kanaan deeme borus bifuma kanaatti fufuudhaaf karoorfattanii jirtu moo? Karoorfannee jirra. Hanga guyyaa sadiitti hanga guyyaa kamisaa itti fuunee guyyaa kamisaa erga sa'a sadiitti gabaa lagannaan erga xumurame booda dhaaddannoo dhageessisuuf karoora qabna. Dhaadannoo maal fa'aa jedhu qopheeffattan? Dhaadannoon nuti qabnu mirga abbaa biyyummaa uummata Oromootiif kabajamu hidhamtoonni siyaasaa Qilintoo fi Qaallittii Maakalaawii jiru hanga poolis xaafiyaa jirullee nuuf bu'uu qaba. Kan beeknellee hidhamtoonni siyaasaa kan itti maqaa beeknu kan beeknellee namni maqaa Oromummaatiin hidhame guutuun nuuf gallattifamuu qabaadha gaafiin keenya. Gara godina Baalee aanaa madda Walaabootti yoo deebine ammoo ajjeechaa loltoonni agaazii jiraattota godina Baalee aanaa madda Walaaboo irratti guyyaa kaleessa dhaqqabsiisaniin reeffi namoota sadii sirna awwaalchaa argatee jira. Hedduun yoo madaayan ammas haalli jiruu yaaddessaa ta'uun himamee jira. Namoota gara jabeenyaan ajjeefaman keessaa haati ilmaan 11 qabdu gabaa bahuun aanaan gurgurataa osoo jiranii kan ajjeechaan gaddisiisaan isaan mudate. Bulchaan ganda maddaa
Obbo Ibrahim Hussein akka jedhanitti badii tokko malee uummata keenya gabaa bahee irratti duula duguuggaa sanyiitu isaan mudate. Qaama itti iyyanu dhabnee rakkataa waan jirruuf uummanni Oromoo akka isaanii birmatus gaafatanii jiru. Yaada bulchaa ganda maddaatii fi jiraattota aanaa madda walaabuu walumaan haa daawwannu. Lakin ani warri di mana ganya tu kan jira walau mana bijumoli pakai bijumoli tu pesan. Oh ini bijumoli sih jadi dia tu pun. Biar macam itu orang mobil tu buat jadi orang orang orang. Bukan dia sing kabarang. Ini kalau kalian universiti. Madditi walaabu har'aan tana gaddaanis ta'ee karaa hundaanuu jechuudha hedduu dukkanooytuudha gaddii uummata keenya irratti roorroo uummata keenya irraan ga'e irraa kaka'e gaddi hedduutu uummata sammuu nama hedduu miidhee sammuu nama hedduu mataa gadi qaqqabdee loon hedduutu dhumee nama hedduutu dhufee dhumee. Guyyaa kaleessa ajjecha gara jabeenya uummata irratti raawwatame lubbuu nama meeqaatu darbee akkasumas namoota meeqatu madaaya gammaa wanni mirkanaa'e maali? Guyyaa kaleessa akkuma kaleessaas gabaasaa turre namoota sadii ka lubbuun dabran dubartoota lama dubartiin takka haadha ilmaan 11 aadde arboon Ali jedhamtu ijoollee 11 guddifachuudhaan jechuun aanan gurgurattee kan guddifattu ilmaan isii 11 irraa ajjeefamtee akkasumas dubaree Juweeraa jedhamtu takka sunis nama guddaadha nama umriidhaan waggaa 45 dhiyaatu du'ee daa'ima waggaa 7 tokkoo fi jechuun walumaa galatti nama sadiitu du'ee namni sadii yeroo du'u namoonni haala hamaadhaan jechuun rifarii jedhamanii sun yeroo ammaa hospitaala Hawaasaatti yaalamaa jiranis namoota hedduudha. Lakkoo isaanuu hanga jechuu hin dandeenyu dhibbatti nama yoo dhugaa dubbannee nama lakkoo isaan hanga dhibbaatti lakkaa'amuutu yeroo ammaa kana miidhama mul'atuu fi kan hin mul'anne wajjin deddeemaa jira. Hello, akkamittiin? Isin bulchaa ganda maddaati? Maqaan kiyya Ibrahim Hussein jedhama. Tole obbo Ibrahim haalli madda irratti mudatamee fi wanti ta'ee fi miidhaan dhaqqabame maali maalirraa ka'eetti amma isin akka bulchiinsa ganda saniitti maal tarkaanfii fudhattanii maal gochaa jirtu? Kaleessa akka ganda keenyatti uummata irratti argame uummati guyyaan guyyaa Isniinii gabaa uummati garagaraa nageellee irraa daldoo irraa akkasuma illee aanota keenya bakka jiran maal ganda keenya irraa akkasitti uummati dhufe sanii irratti yeroo sa'aatii torbaaf walakkaa gahu walakkeessa biyyaa jechuudha. Yeroo uummati akka waliigalaatti gabaa dhufee gabaa seen akkasitti dhukaasitti baname sababa tokkoon ala sababa maal akka seentee gara waraanatiin dhukaasi baname achi keessatti namni kan madaa'ee fi kan illee nama baay'ee jira. Sababa achirratti immoo godhamu tuni wanni tokko wanni gara uummataatti argame kan uummanni godhe hin jiru akkan waan koon alatti yakki ganda jetti kun uummata irra raawwatame. Akka bulchaa ganda saniitti odeeffannoo qabdaniin namoota meeqatu ajjeefame qaamota badii kana uumanoo seera dhiyeessuu irratti maal hojjechaa? Ani odeeffannaa osoo hin tahin qaaman bakka saniini namni yeroo saniitti nama sadii kan madaa'e immoo nama 8 oli akkasuma ammas namni qaamni dandi xiqqoon irra geessee nama baay'ee jira namni ulii dullaan ta'ii akkasuma sa'iinsi xiqqaa ta'e wanni irra gaame baay'ee jira. Haa ta'uutii kaammoo qabatamaan risaasa rukutame nama rukutame madaa'ee amma hospitaalatti yaalamaa jiru nama 8 kan lubbuun dabre nama 3 akkasuma gama ajajootii waraanatti jireenya luuruu ka jedhamu irra dhufee uummata fuula dura kalaa'ee akkasumas uummati rakkina ofiitii fi akkaataa namooti akkasuma isaan seeratti kalaa'awwanni baay'een itti iyyateen jira akkasuma dabaree innis namooti akka raawwatan seeraa akka kalaa'awwanni inni waadaa uummataa fuudhan jira haalli jiru kanuma jechuudha akka uummataatti ammoo nu nama qabnee seera kaleessa waan hin dandeenye. Kaleessa kan ta'e laga obaa irratti
odoo jiraattonni horii isaanii obaafatanii kan tarkaanfiin kun fudhatan. Maali badiin kana sababni kana ta'eef namni nagaa horii obaafachuu hin danda'u maaf ajjeechaan kun raawwatame? Sababni jiru nu dhaqamsu dhukaasummaan nu dhaabamee dhageenyee agarre malee sababni achirraa ka'e jennee nu hin amma sababa kanarraa wanni kun kaate jennee nu hin ibsuu dandeenyu hin jiru. Kanaaf maaltu ta'uu qabaree akkamitti nageenyi hawaasichaa du'arraa baraaramee karaa nagaaf tasgabbii qabuun jiraachuu akkamitti danda'ama akka bulchiinsaatti isin? Nuti amma naannawa kanatti nageenyi in argama jiraannu torbee kana keessallee akkasuma yookaan arma durallee naannawa maddaa kanatti nageenyi zamana dheeraa badee ummati kun haga nageenyi keessa badee namni irraa dhumiitii jalqabe waggaa jirra amma bara kanaa jechuudha. Bara 2009 irraa haga har'aatti rakkinni nurra deemaa jira. Garuu wanni kun yoo kan sirroofne taate gama mootummaatiin barbaachisaan fudhatamee ummata rakkinna qaama rakkinna ummata irra raawwatu kaayakka ummata irra raawwatu kana gama seera kaleessanii wanni kun gama mootummaatiin fala yoo kan godhan taate yoo mimayyuu nageenyi naannawa kanaan argamu jennee akkasii yaannanu. Daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaatiin amma dhumarratti ammoo ibsa qeerroo Oromiyaarraa ammaan kana nu dhaqqabe. Duula gabaa lagannaa guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuun qeerroon Oromiyaa ibsa baasanii jiru. Akka ibsa qeerroo Oromootti hidhamtoonni siyaasaa marti haa gadi dhiifaman jechuun duulli gabaa lagannaa yeroo gara yerootti geggeeffamaa jira. Kana malees mootummaa wayyaanee irra dhiibbaa jajjabaa geggeessaa turuun as geenye jirra. Gamaa qoqqobbii diinagdeenis injifannoon galmaan akka laayyootti kan ilaalamanii miti. Injifannoon biroo ammoo hoogganoonni paartii KFO akka hidhaa gadi lakkifaman mormii fi sochiin qeerroo Oromiyaa taasisan seenaa biyyattiif haaraa ta'e galmaa'ee jira. Bifuma kanaan injifannoolee galmaa'aa jiran keessaa bu'uura taasifachuun duulli gabaa lagannaa guyyoota 3 murteeffamee ture guyyaa 2tti akka gabaabbatu nuti qeerroon Oromiyaa murtee irra geenyeerra jechuun ibsa kana kan baasan. Kanaaf duulli gabaa lagannaa gurraandhala 12 bara 2018 irraa eegalee guyyaa har'aa gurraandhala 13tti injifannoon xumuramuu isaa uummata Oromoo hundaa kabajaan hubachiifna. Guyyoota 3 murteeffannee kan ture addaan kutuudhaan guyyaa boruu jechuun roobii gurraandhala 14 bara 2018 irraa eegalee namni kamuu adeemsa hojii isaatti deebi'uun akka jireenya isaanii oofatan nuti qeerroon Oromoo ni hubachiifna. Uummata Oromoo hundaa waamicha qeerroo Oromiyaa dhageeffachuun duula gabaa lagannaa fi dhiibbaa mootummaa wayyaanee irratti irree tokkoon geggeessan jabeessinee galateeffanna. Gara fuula duraattis adeemsaa fi tarkaanfilee jiru waliin mari'achuun akka itti fufnu asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Mootummaan wayyaaneetis lammiilee biyyattii kumootaan mana hidhaatti dararaa jiru haal duree tokko malee mana hidhaatti gadi dhiisuu dhabee taanaan rakkoo dhalachuu malan kamiifuu itti gaafatamaan mataa isaa ta'uu asumaan akeekkachiifna. Ilmaan Oromoo hooggansa federaalaa keessa jiranii fi qondaalonni OPDO gaafii uummanni Oromoo kallattiidhaan gaafachaa jiran hatattamatti deebisuun dirqama lammummaa akka ta'e qeerroon Oromiyaa ibsa isaanii kanaan gaafatanii jiru. Injifannoon uummata Oromoof qeerroo Oromiyaa gurraandhala 13 bara 2018. Egaa daawwattoota keenya ibsi qeerroo Oromiyaa irraa bahee kun aga guddaadhaan mormiin gabaa lagannaa kan guyyaa 3 ture guyyaa 2tti har'aa injifannoo qeerroo Oromiyaatiin goolabamuu isaatiin kan isin dhageessifne. Egaan hagammaattiin waliin turuu keessaniif galatoomaa jechaa oduun har'aaf jennee kanuma oduu kana kan isin biraan dhaqqabsiisaa ture Anusmaan Kumeetiin horaa bulaa turtii gaarii.